keessatti waan hubatamuu qabu keessatti uummanni Oromoo dhufaa darbaa gabroonfamaa ajjeefamaa baqachaa inni kaan lubbuutii dhabaa itti dhama'ee itti qabsaa'ee dhiiga isaa dhangalaasee yeroo inni bilisummaa fidu yeroo inni jijjiirama fidu hayya laallaltoonni warri gamnooma beekan warreen namoota baay'ee gamnummaadhaan deeman maal godhan jala seenaniitii harka isaa jalaa micciiranii hayyoota keenya goyyoomsanii jijjiirama kana fuudhanii gara mataa isaaniitti jijjiirratanii kunoo har'a nuun laga keessatti uummata keenya manarratti gubaa uummata keenya sa'aasaa sangaasaa horii isaa qalaa nyaachaa jira gaa jijjiirama kana kan fide garuu qeerroo ture maaliif ree maali kuni maaliif ta'e hayyoonni Oromoo eessa turani beektonni Oromoo eessa turani kaleessa warri qeerroodhaan dhaadattan warri qeerroodhaan faarsitan kai qeerroo kai karaa cufi kai lagadhu kayitii akkas godhi warri jettan har'a qeerroon garatti taa'u dhabee garatti jiraatu dhabee lafa bulu dhabee mana keessaati bahee yeroo ajjeefamu mana keessaati bahee yerooti waan hedduu ta'u maal taatan ree kanaaf uummanni Oromoo sadarbirraatii waa barachuu qabna takka gowwoomuun dhiirummaadha lama gowwoomuun garuu harrummaa fi gowwummaadha kanaaf allama gowwoomneerra sadaffaa immoo gowwoomuun maaliif nu barbaachisere qeerroon kaleessaa har'a laga jira har'a kana bilisummaa Oromooti eenyuun deeggaree siyaasa kamiyyuu deeggaree miti kan inni laga keessa jiru kan inni hidhatee jiru kan inni kufee kuffisaa jiru eenyuun deeggaree miti siyaasa kam deeggaree miti kaafaa'oo abaa'oo isa jedhamu sana deeggaree miti dhimma jiraachuu Oromiyaa dhimma jiraachuu lubbuu isaa fi waa'ee Oromiyaa irratti falmaa kan inni jiru falmaa kan inni taasisudha malee uummata isaaf saba isaadhaaf malee aangoo barbaacha murna siyaasaaf jecha miti kan inni laga jiru qeerroon kaleessa waraanni har'a laga kana keessa jiru waraanni har'a falmachaa jiru maal sinitti fakkaata sinitti qeerroo kaleessaati warra qarree kaleessaati warri har'a kanaaf waan hedduun baacuun waan fedhe jechuun akka barbaadame ta'uu ni mala garuutii waraanni bilisummaa Oromoo kufuu hin danda'u cabuus hin danda'u siniin jechuun barbaada inni gara biraa mee dhugaa dubbachuudhaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun impaayeraan ijaaramte biyyi impaayeraatiin ijaaramte kun immoo yoom filannoo beekti yoom dimokiraasii beekti dhalama afaan qawweedhaan bulchuudhaan malee nama ajjeesuudhaan malee kanaaf nageenyaan inni qabsaa'us qabsoon uummata Oromoodhaaf erga ta'eeti wal cina dhaabbachuudha malee wal gargaarreetii gara Oromoo gara fuulduraatti ceesisuudha malee wal qeequu wal cabsuu wal tuffachuu maaltu fide anaaf naa galee akkam beekutti akkan ta'etti qawwee filadheeraa qawweetiin hin bilisa ba'a jedhe inni kaan immoo nagaatiin karaa nageenyaatiin hin bilisummaa Oromoodhaaf fide jedhe nuti kan barbaannu qawwees haa ta'u nageenyas haa ta'u uummata kana boqonnaa haa argatu uummanni kun gara nagaatti haa ce'u dimokiraasii dhugaa haa argatu qabeenya isaarratti biyya isaarratti laga isaarratti lafa dhalate hundumaa irratti kabajamee Oromiyaan kan ishee qabdu halagaa sooruu dhiistee orma sooruu dhiistee isa irraatii dhalate isa irraa uumame sana uummata sana tajaajiluu qabdi uummata sanaafis immoo ta'uu qabdi jenneeti amanna kanaaf warri karaa nageenyaan falmanna itti fufaa nuti rakkoo tokko hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoo kanarraa rakkoo hin qabu nu wal cina dhaabbannee garuu waan tokko gochuun dirqama isa jedhudha nutis uummata Oromoof falmina erga ta'e isinis uummata Oromoof falmitu erga ta'e wal cina dhaabbanneeti malee wal arrabsuudhaan wal qeequudhaan wal tuffachuudhaan maqaa wal balleessuudhaan akka sareetti wal ilaaluudhaan ganamaaf galgala waan hin taane wal irratti daguun kun gaarii waan hin taaneef asumaan dhaamsa kana akkasin hubattan hin barbaada kanaaf empaayerri humnaan ijaaramte humnumaan buutiidha nuti inni yaani dimokiraasiitiin nan buusa karaa nan buusa jedhes itti fufuu qaba itti deemuu qaba buusuu qaba uummanni Oromoo garuu nagaa tasgabbaa nagaa waarawaa ta'e itti fufinsa hin qabu dimokiraasii itti fufinsa qabeenya isaarratti akka jiraatu taasisuutu nurra jira jennee amanna waan ta'eef sustainable democracy sustainable development uummata kanaaf argamuu qaba jenneeti yaan isa kanadha kanaaf egaa wantoonni amma ilaaluu qabnu qubee generationiin kuni siyaasa kamiyyuu bakka bu'eeti kan inni dhaabatee jiru generationiin nagaa waan dhabeefi jireenya isaa waan boora'eefi lafa jiraatu waan dhabeefi nama isaatiif birmatu waan dhabeef gara bosonaatti gale PP'n har'a mootummaan hattuun kun uummata Oromoo nagaadhaan gadi baastee kan isheen ajjeestu qeerroo kan isheen ajjeestu qarree kan isheen ajjeestu jaarstii otoo hin jedhin kan mana irratti gubdu qeerroo kana miti kan jijjiirama fide qeerroo kaleessaa kana miti kan jijjiirama fide waraana bilisummaa Oromoo inni har'a innis ni namoonni tokko qeeqtan namoonni tokko tuffattan
qeerroo makaleessa kan biyyatti singalchedha. Kaan keessan kan biyyatti galuu hin dandeenye. Kaan keessan immoo gara biyyaatti fuullee kan hin dandeenye. Qeerroon qarreen dhiiga dhangalaasee lafee isaatti cabsee biyya isin turtanirraa lafa isin turtanirraa biyya ormaarraati gara biyyaatti galtanii akkasiin uummata keessan cina dhaabbattaniif gatii guddaa kaffale dhiiga hedduu dhangalaase. Har'a garuu qeerroo kanaaf eenyu birmachaa jira? Kanaaf egaa qeerroon kun immoo kan isaaf filate waraana bilisummaa Oromoo lagaatti seenuudhaaf filate. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aa kun qeerroo kaleessaati. Gara biraa isinitti hin fakkaatin. Gara biraa isinitti hin fakkaatin. Inni kaan ergamtuu TPLF jetta. TPLF wajjin nutti ganaa diinadha. Inni irra nu bulchaa jiru TPLF miti. Waraanni bilisummaa Oromoo dadhabee TPLF jalatti hirmaate hin beeku. Warra kana jalatti hirmataa turan warreen jabaa Shaabiyaa TPLF jalatti hirmaachaa turan. OPDO har'aa fi PP har'aa kana gaafadhaa. Obleencoo fa'aatiin gaafadhaa malee waraanni bilisummaa Oromoo TPLF wajjinis ta'e kamiyyuu fira tokko hin qabu. Ufumaa wareegamaas jira. Ufumaas ibsaa jira. Ufumaas eegaa jira. Ufumaas immoo kufee kuffisaa jira. Ufumaas immoo hidhannoo gaarii kana fudhatee inni isin argitan kun. Inni isin hidhatee waraana kun lolaa jiru. Kufee kuffiseetidha hidhataa jira malee TPLF waan isa gargaartee miti. Nuti TPLF wajjin diinummaa qabna malee firummaas hin qabnu. Uummata keenya hedduu nurraa fixxeetti. Saba keenya hedduu nurraa fixxeetti. Kaleessa harka qullaa yeroo nuti karaa cufnu kan nu ajjeesaa ture isaan miti. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo kan isin hubachuu qabdan keessaa dhaloonni kun dhaloonni jenereeshinii yookaan qubee jenereeshiniin dhufe qeerroof qarreen biyyatti dachaase kaan keessa ministeera keessa galtanii kaan gorsaa PP taatanii warri hojjechaa jirtan uummata Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf manaa baatanii har'a haalli isinii mijattee dhiiga qeerroo dhiiga qarree gattanii biyyatti isin deebise. Isa nagee isa biyyatti isin deebee biyya keessatti galtanii akkasiin jiraatan sin ta'e kaan keessa ministeera taatanii kaan keessan immoo ufumaatii lamatti cabsitanii gullallee keessatti kaan mana hidhaatti nammitanii kaan immoo dhaqxaniitii maal taatanii TP jala jilseentaniitii uummata Oromoo dararaa jirtu. Uummata Oromoo ajjeesaa jirtu. Oromoo yoom nagaa argate kaleessa qabsoo Oromoodhaaf Eertiriyaa galtan miti. Na dhaggeeffadhaa warri ministeera keessa jirtan. Na dhaggeeffadhaa warri waliin turre wal beekna waan ta'eef. Kaleessa warra ministeera Oromoon gaaffiinsaa deebi'ee fi uummanni Oromoo tasgabbaa'ee jira. Uummanni Oromoo kan kaleessa gaafachaa ture har'a deebi'ee fi jira. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti naadhaan jiraachaa jira. Qeerroof qarreen jiraachaa jira. Mee waraana bilisummaa Oromootu kana gochaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kunoo annan jira. Finfinnee jirra kunoo. Finfinnee keessa jirra. Kunoo fagoo miti Finfinnee jirra. Maaliif nun barbaanne mootummichi? Kunoo Finfinnee ma keessa irra miti. Godina addaa Finfinnee ma jirra kunoo. Maaliif nun barbaanne ree mootummichi? Maaliif gara keenyan dhufne ree? Uummata Oromoo duguuguudhaaf, uummata Oromoo balleessuudhaaf, uummata Oromoo ajjeesee jiilsuudhaaf malee waraana bilisummaa Oromoo barbaacha miti. Nama hidhatedha. Innis nama hidhatedha. Maaf dhufee nan barbaanne? Bilisummaa guutuutiin kunoo Finfinnee naannoo Finfinnee jiraanneetti dubbachaa irra. Qabsooneetti dhiignee lafee keenyatti cabsinee tas geenye. Maaliif isa Beegiitti dhaadata? Maaliif isa Booranaatti dhaadata? Maaliif isa Arsiitti isa Baaleetti dhaadata? Kunoo gidduu gala jirra miti. Kunoo Finfinnee jala jirra. Baay'ee fagoo miti. Bakka keenya himuun nun barbaachisu. Ni arganniyyuu ni beeka. Dhuu danda'a. Uummata Oromoo wanta tokko isiniif himna dhaggeeffatoota keenya adaraa keessan lolli amma uummata Oromoo irratti banamee jiru uummata Oromoo balleessu uummata Oromoo fixuudha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu isinitti hin fakkaatin. Kanaan dura sirra daddaballee himaa turre. Kanaan dura sirra deebinee isinitti himaa turre. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kan du'u yoomiyyuu kan badu hin se'ina. Maaliif tooftaa inni kaleessa keessa darbe sana kan darbera waa barateera. Bara chaartararraatii waa barateera. Jijjiirama qeerroon fideera waa barateera. Waa hedduu qaba of keessaati. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gowwaa kaleessaa miti. Iddootii dhufe beekaa, eessa akka jiru beekaa, garamitti akka deemus aggaammii isaa waan beekuuf bilcheessee warreen waraana bilisummaa Oromootti qabattanii uummata keenyas kan fichisiisaa jiru isinidha. Warreen nuun jettan namoonni tokko tokko yaada dogongoraa qabattanii nuu miti. Nuu nama hidhatedha. Waraanichi mootummaa, humni mootummaa ergamtuun warreen sirna kana tiksitu dhuftee nu gaafachuu ni dandeessi turte kunoo ni jirra. Kaleessa eessa galanii nuun jedhu, Sudaan galanii nuun jedhu. Inni kaan mataa addatee Finfinnee keessa galeera nuun jedhu. Haddadee mataa hidhannoo koo hiikkadhee uummata Oromoo natti hidhee gaafa uummanni Oromoo narraati hiiken hiikkadha. Uummanni Oromoo hiiki nagaa gaafa inni jedhe nan hiikkadha. Uummaticha na hidhachiise. Uummatichaaf nan du'a.
Hamborga nama du'uu nan danda'a. Hayyoonni kaanis du'uu ni danda'u. Qabsaa'onni kaanis jaalleewwan hedduun dhumachuu ni danda'u. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo abadan hin badu. Abadan hin badu. Kana dhugaaman sinitti hima. Arguuf jirtu. Nuti maaliif magaalaan qabattanii nuun jechaa jirtu? Maaliif magaala keessan galtanii nuun jechaa jirtu? Mee meeqa keessantu qophiidha yoo nuti magaala galle? Mee meeqa keessantu qophiidha kunoo magaaluma cina jirra? Qophootanii jirtu uummanni Oromoo? Uf dammaqsitanii jirtuure? Nuti luun dandabnu. Lubbuun keessan maaliif du'a? Namni tokko nuuf qaaliidha. Lubbuun tokko nuuf qaaliidha. Uummanni keenya akka inni du'uu hin barbaannu. Uummanni keenya beelaaf dheebuu keessa darbe. Rakkataa kan manni irratti gubate, kan jireenyi isaa badade, kan mana hidhaatti miidhame hedduu waan qabnuuf, madoo hedduu waan qabnuuf, uummanni Oromoo kana ficcisiisuu waan hin barbaanneef nuti magaala galuu mee qophiidha yoo taatan borga nama nu ilaalaare. Uummanni keenya kana irratti qophii hin qabdan. Waraanni bilisummaa Oromoo yoom dadhabe? Galuu yoom dadhabe? Gochuu yoom dadhabe? Isintu qophaa'uu dide, isintu dammaquu dide. Otoo dammaqxanii akkuma kanaan dura gochaa turre mootummaa TPLF otoo dammaqxanii waraanni keessan akka galaanaa sinirra dhangala'a. Nu isin ajjeesuu hin barbaannu. Ofii keenya du'aadha sinirraa ittisaa kan jirru. Seenaa bahaa kan nuti jirru. Kun dadhabbina keenya miti. Manni Oromoo uf dammaqsuu qaba. Hayyoonni meerre kan tokko taatan. Gamaaf gamana teessanii wal arrabsaan jirtanii. Meerre qeerroo kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo har'aa meeqa kan gorsitan. Ijoollee akkamiiti? Ijoolleen kun waa nyaachuuyyuu kan hin geenyedha. Barattee barumsa ishee irraatiidha kan laga jirtu. Jiraachuu dadhabdee, boqochuu dadhabdee. Kanaaf maal taatani ree? Kanaaf sababni waa'ee waraana bilisummaa Oromoo mootummaan kun faajjii ishee faajjii sobaa kana. Faajjii mallee kana odeessitu waan hin mallee kana ganamaaf galgala guyyuu odeessitu kuni abadan nuun waraana bilisummaa Oromoo bakka akkam buune isinitti himuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka mataa isaa qaba. Saba isaaf falmata, saba isaatiif waa hedduu godhas ganaas immoo ta'uudhaaf jira. Kanaaf mootummaan hattuuf shiftaan kun waan hin malle ijaartee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf ganama galgala miidiyaa ishee qabattee guyyuu kan isheen odeessitu kan. Hin beektanii isin wiigii itti hiitee mataatti. Kun waraana bilisummaa Oromooti yeroo isheen jettu dullaa fuutee qabdee waraana bilisummaa Oromoo meeqa qabatan? Meeqa biyyaa baasanii? Eenyu har'a kan isaan lolurre? Eenyu ree funyaan Finfinnee jala kan jiru? Waraana bilisummaa Oromoo mitiire? Meerre isa kana miti goyoomina uummanni Oromoo. Manni Oromoo gaaffii guddaa qabdanii. Waan isiniin deebine hedduutu jira. Wanti xiqqoo kaasanii wanti xiqqoodhaan maal wal jeeqtu? Wanti xiqqoodhaan maaliif odeessitu? Wanti xiqqoo gaafachuun maal sinirraa barbaachisa? Sin abbaa biyyaati, sin abbaa qaheeti. Wanti xiqqoo gaafachuu miti kan qabdan wantoota gurguddoodha. Wantoonni isiniif hin deebine hedduutu jira. Wanta xiqqoo tokko kaasnee gaafachuu miti. Mirga abbaa biyyummaa, mirga afaan keenyaa, mirga wabii jiraachuu, mirga qabeenya keenya waa hedduutu jira. Waan hedduun nuun deebine. Kanaaf uummanni Oromoo isa kanarratti cimsee hojjechuudha qaba malee wanta xiqqoo kana kaasee dhiifama guddaa wanta xiqqoo kana kaasee odeessuun yookaanis immoo waa jechuun isarraatii hin malu. Kuni gaarii miti jedheeti yaada. Dhiifama guddaa baay'ee waan roobaa jiruuf dhiifama. Egaa onlaayinii yeroo seenan waa hedduun nama mudata. Dhiifama guddaa maaliif roobatu baay'ee nutti roobaa jira. Garatti ilaalees ni dubbisullee nan nabe. Baay'ee rooba hamaatu jira waan ta'eef roobuma keessa dhaabadhee ergaa koo dabarfadhuudha. Yeroon isaa yeroon dhaabadhee dabarfadhu miti. Yeroon nan maddanaati dubbadhu jaalleewwan hedduutu wareegamaa jira. Jaalleewwan hedduutu du'aa jira. Kanuma keessa dhaabadhee garuu dhimmichi kun barbaachisaadha. Inni waan itti amanneef dubbachuutti hin jira. Kanaaf ani hayyoota koo bakka bu'ee miti yookaan hooggantoota koo bakka bu'ee miti asirratti dhiifama sin gaafachuun barbaada. Haaluma jiru dubbachuu waan an qabu maaf hin dubbadde. Kanaaf dhiifama guddaa sin gaafadha jechuudha. Kanaaf egaa inni dhumaa irratti egaa waan ani jechuu barbaadu keessaati warreen gaaffii Oromoo kana waanuma xixiqqoo waanuma hin malle waanuma bu'aa hin qabne tokko gaafatan gatii hin qabu waanuma guddaa gaafanneeti waanuma guddaas argachuu qabna biyyichi kan keenya waan ta'eef isa kanarratti cimsinee hojjechuudha qabna malee waan hin taane gaafannee waan xiqqoodhaan mataa wal burjaajessuun waan barbaachisu miti isiniin jedha. Egaa wanta asirratti dubbachuu barbaadu inni tokko keessaa namoonni baay'ee jechuus yoon baadhu mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaan kun ijoollee abbaa gadaati jechaa jirtan. Ijoolleen abbaa gadaa erga ta'eeti maaliif mana irratti gubaa? Maaliif re'ee, maaliif hoolaa, maaliif sangaa uummata Oromoo qalee nyaata waraanni kun?
Mootummaan kun maaliif qalee nyaata? Mootummaan shiftaan kun waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko qalee nyaatee beekaa? Qalee guyyaa tokko saamee beekaa? Manarratti gubee beekaa? Maaliif ijoollee abbaa gadaa jettan? Ijoollee abbaa gadaa miti kuni. Ijoolleen abbaa gadaa kanayyuu hin qabani. Ijoolleen abbaa gadaa otoo ta'eeti guddifannaa haala gaayyuu ni guddisa. Saba isaa gadi cireen ajjeesu. Mee uummata Oromoo kanatti bara TPLFs fudhadhaa. Bara PP kanas fudhadhaa. Bara duraan bara Dargiis fudhadhaa. Bara Haayile Sillaasee illee mee fudhadhaa. Oromoon akka amma salbatee beekaa. Oromoon akka amma gabroome beekaa. Oromoon akka har'a du'e kana du'ee beekaa. Maaliif callisa manni kun? Ilaaluu qabna kanarratti hubachuu qabna uummanni Oromoo maaliif callisna? Uummata keenyatu dhumaa jira. Kuni siyaasa isaaniifidha. Kuni uummata Oromoo lafarraa duguugee jenoosaayidii fiduudha malee waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuuf lafarraa duguuguuf miti. Waraana bilisummaa Oromoo otoo ajjeesuu danda'e otoo fixuu danda'eeti maaliif hanga Finfinneetti dhufare? Uummanni Oromoo kanarratti dammaquu qaba. Hin ta'u jechuu qaba. Dura dhaabbachuu qaba. Nuti iddoo meeqa galuu hin dandeenyu. Waraanni kun yoo ilaa dhuguma isinitti himani. Waraanni kun mee ilaalame baadiyaa Oromiyaa keessa mootummaan magaala isa kan bulchiti magaalarra malee. Baadiyaa keessa manni yaalaa jira. Manni barumsaa jira. Ijoolleen barumsa argadamanii waggaa 3 waggaa 4 hin taane. Waraanni kun qawweedhaan baateeti barsiisaa jira. Namoota mana yaalaatiin immoo wallaanaa jira. Argaa jirtani sooshaal miidiyaa irratti suura ijoollee, suura jaalleewwanii yeroo isaan barsiisan, yeroo isaan haadholii, abboolii deeggarsa singootan irraatiin marfee laachaa jiran quba qabdu. Waraanni kun hojii manaa guddaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo loluma afaan qawwee qofa miti. Inni kaan hin lola. Inni kaan immoo hin barsiisa ijoollee. Inni kaan immoo namoota rakkatan, namoota dhibaman marfee waraanaa jira. Yaalaa jira, qoricha laachaa jira. Eessaa fide fandii kana? Alaabaa biyya koo ifiidhaa mul'attu.